Nitiin ilaalla kutaan dubbii waaqayyoo guyyaa har'aa isinii dubbisuudhaaf hafuurri qulqulluun laphee koo keessaa kaa'ee hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irraa kaasee jiru amma 5tti isinii dubbisa. Akka jedha kutaa kana keessaa badaa ba'een fagaadhu kanuma keessa kan wajjin ilaallu ta'a. Akka jedha Yesuus du'a isaa booddee immoo jiraata akka ta'e deddeebi'ee karaa himmamsiifneeni isaanitti of mul'ise guyyaa 40 fi akka isaan argan godhe. Waa'ee mootummaa waaqayyoos isaanitti dubbate. Isaanii wajjin utuu jiruusi abdii abbaan koo isiniif kenne isaan isinitti hime sana eeggadhaa malee Yerusaalemiin ba'inaa jedhe isaan abboome. Itti dabalees Yohaannis bishaaniin cuuphee isin garuu guyyaa baay'ee utuu hin turiini hafuura qulqulluudhaan hin cuuphamtu jedha. Lakkoofsa 8tti mufa isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu isin irra bu'uu humna hin godhattu Yerusaalemitti Yihuudaa hundumaatti Samaariyaatti amma handaara lafaatti dhuga baatota koo hin taatu isaaniin jedha. Xinnoo ishee kadhannu waaqayyoo isaa nutti dubbatu dubbii isaa kanaan akka nu eebbisu gara jireenya keenyaa sagalee waaqayyoo karaa dubbii isaa kan akka inni dhufu mee waaqayyoon wajjiniin kadhanna. Baraa fi aangoon kee dhuma kan hin qabne guyyaa hundumaa mootee kan jiraattu eenyumtuyyuu fuula kee duratti dhiyaatee mootummaa kee kan hin sarbine mirga kees kan sirraan fudhanne barri jireenya kee daangaaf safara kan hin qabne alfaadhaa fi oomeegaa isa duraa fi isa booddee kan taate Yesuus Kiristoos ilma waaqayyo maqaa kee maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya maqaa Yesuusiin galanni siif haa baay'atu. Amma immoo kunoo fuula kee dura jirraa sagalee kee nu barsiisi nutti dubbadhu ati kaleessa nutti dubbachaa turte. Har'a waaree dura nutti dubbachaa nu barsiisaa turteetta. Ammas akkati nutti dubbattu abdii guddaan qaba. Sagalee kee nutti dubbachuun nu barsiisuun nu gorsuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin karaa sagalee kee karaa dubbii kee gara jireenya keenyaa kottu karaa ergaa kee gara yaada keenyaa gara qalbii keenyaa kottu galanni ulfinni siif haa baay'atu. Boloota koo biyya adda addaa keessa biyya bakkee haalota adda addaa keessa ta'anii sagalee kana dhaga'aniif ayyaana baay'isi. Laphee isaanii badi. Namni dubbii kee akka dubbii namaatti yoo ilaaletti miidhama. Dubbii kee akka dubbii keetti akka ilaalan, dubbii kee akka dubbii keetti ulfina akka kennan, dubbii kee akka dubbii keetiitti akka sodaatan. Sodaatamuu dubbii keedhaaf ta'u, kabaja dubbii keedhaaf ta'u, dubbii keetiif kennaa, dubbii kee ulfeessanii dubbii kee dhaggeeffachuu akka danda'an, akka salphaatti akka qoosaatti akka hin ilaalle yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin garaa saba kee bituun laphee isaanii bituun jaalala kee haa ta'u. Yaanni diinaa akeekni diinaa wantoota adda addaa sababeeffachuudhaan sagantaa kana kan lolu qilleensa irra inni adeemu lafa irra inni adeemu wantoota teknooloojii meeshaalee ammayyaa keessa kan socho'u sagalee waaqayyo akka ta'utti namoota bira kan geenye garaa namoota akka hin tuqne laphee namoota akka hin tuqne namoonni akka ittiin hin fayyine gochuudhaaf kan bobba'u hojiin seexanaa kamiyyuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa kana lafa kanarraa boleessa sagalee kana dhaga'uuf qophaa'aa jiru boleetti sagalee kana dhaga'uuf qophaa'aa jirturraa kan rukutame haa ta'u yeroo keenya saatii keenya hundumaa nuuf qabadhu maqaa Kiristoos Yesuus ilma keen ameen. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu akkuma jalqaba dubbadhe kutaa kana wajjinitiin ilaalla. Egaa kutaa kana keessaati tarii akka mata dureetti irratti dubbachuu kan hin barbaadoni sa'aatii kana waa'ee humna hafuura qulqulluutiin guutamuu kan jedhu irratti dubbachuu barbaada. Hojii ergamootaa kana jalqaba sa'aatii kaafne xinnoo ishee ka'umsaaf kan nu ta'u wajjinitiin yommuu ilaallu egaa macaafni hojii ergamootaa macaafa hojii humna hafuura qulqulluutiin guutamedha. Yookaan immoo hojiin humna hafuura qulqulluutiin hojiiwwan hojjetaman kan keessatti caqafame kan keessatti seeneffame macaafa akkasiiti. Kakuu haaraa keessatti macaafa seenaa jedhamee beekama. Akkuma isin beektani karaa garaa qo'attanii barattanii isinitti lallabame akkuma isin dhageessanii ergaa kana kan barreesse barreessaa Luqaasidha. Luqaas ergaa isaa kana yommuu barreessu ergaa isa lammaffaa jedheeti kan inni barreesse sababiin isaa ergaan inni duraa immoo wangeela Luqaas isa inni ofii isaatii barreesse waan ta'eef inni kun ergaa isaa isa lammaffaadha. Ergaa isaa isa lammaffaa kana Luqaas ennaa barreessu nama Tewofilos jedhamuufi kan inni barreesseeru rasiiveriin isaa jechaadha. Yookaan fudhataan ergaa isaatii nama Tewofilos jedhamuu fi yaa jaallatamaa Tewofilos jedheeti kan inni barreessu. Egaa macaafni hojii ergamootaa kun hirmama 3 yookaan qoodama 3dha kan inni qabu. Boqonnaa 1 amma boqonnaa 7 naa laaltani tamsaasa wangeelaa biyya Yerusaalem keessatti
taasifame kan seenessuudha. Boqonnaa 8 amma boqonnaa 10tti yommuu ilaaltan immoo wangeelaa tamsaasa wangeelaa biyya Yihuudaadhaaf Samaariyaa keessatti taasifame kan seenessuudha. Sadaffaa irratti boqonnaa 11 amma 28tti ennaa ilaaltan immoo tamsaasa wangeelaa amma andaara lafaatti taasifame kan seenessu akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra deddeebi'aa yommuu ture hojiiwwan baay'ee hojjechaa tureera. Fakkeenyaaf waa'ee mootummaa Waaqayyoo namoota barsiisaa tureera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhukkubaaf dhibeerraa namoota fayyisaa tureera. Hafuurota hamoota namoota keessaa baasaa tureera. Hojiiwwan gooftaan hojjete hedduudha. Garuu isaan kana keessaa fakkeenyaaf isinii caqase. Egaa kutaa kanammoo naa ilaaltanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee erga du'aa ka'ee booddee turtii guyyaa 40 biyya lafaarra kan inni ture sagalee Waaqayyoo wangeelaa Yohaannis keessattis nutti dubbata. Darbee immoo ergamoota kana jalqaba irrattis immoo akkasuma in dubbata jechaadha sagalee Waaqayyoo. Kanaaf egaa gooftaan Yesuus Kiristoos guyyaa 40 turtii biyya lafaarra ture keessatti erga du'aa ka'ee boodachaa kooti turtii ture kana keessatti karaa hin mamsiifneen yookaan immoo karaa shakkii hin qabneen deddeebi'ee bartootatti of mul'isaa tureera. Bartoota wajjinitiin dudubbachaa tureera. Inni du'aa ka'ee dhuguma isa akka ta'e karaa hin mamsiifne namootatti of mul'isaa tureera. Kanaaf egaa turtii kana keessatti jecha ijoo tokko yookaan immoo dubbii gooftaan erga du'aa ka'ee booddee dubbate keessaa tokkodha. Kanan irratti dubbachuu barbaadu inni maal jedha? Hojii ergamoota boqonnaa 1 lakkoofsa 4 gubbaan naa ilaaltanii abdiin abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime eeggadhaa malee Yerusaalemiin ba'inaa utuu inni jedhu argina. Abdii abbaan koo isiniif kenne isaan isinitti hime sana eeggadhaa malee maal hin godhinaa? Yerusaalem keessaa hin ba'inaa. Hin ba'inaa Yerusaalem keessaa. Abdii sana utuu hin argatin, humna sana utuu hin argatin, jabina sana utuu hin argatin Yerusaalem keessaa miila keessan fuutanii hin ba'inaa. Yoo baatan hin dandeessanii yaada jedhu fakkaata. Humna sana malee qobaa keessan, jabina keessaniin, aangoo keessaniin homaa gochuu hin dandeessan waan ta'eef hin ba'inaa Yerusaalem keessaa. Abdiin abbaan koo isiniif kenne isa ani isinitti hime eeggadhaa malee Yerusaalemiin ba'inaa jedha. Boqonnaa 1 lakkoofsa 8 gubbaan naa ilaaltan immoo isin garuu hafuurri qulqulluu yommuu isinirra bu'u humna hin godhattu. Isin garuu yommuu hafuurri qulqulluu yommuu isinirra bu'u maal godhattu? Humna godhattu. Yerusaalemitti erga humna godhattanii booda Yerusaalemitti Yihuudaa hundumaatti Samaariyaatti amma handaara lafaatti maal koo taatudha? Dhugaa baatuu koo taatu jedha. Kana isaanitti dubbachuudhaan utuu isaan ilaalanii gara Waaqaatti utuu ol ba'u argina. Kutaa kanannaa ilaallu. Kana isaanitti dubbateetu isaan ilaalanii gara Waaqaatti utuu ol ba'u argina. Kana booddee bartoonni yaada tokkoon kadhataaf of kennanii akka turan nutti dubbata. Bartoonni abdiin isaanii isaan biraa kan jiru Yesuus Kiristoos isaanii wajjin kan ture jireenya jiruuf jireenya baay'ee isa wajjinitiin kan dabarsanii erga isaan biraa deeme booddee yaada tokkoon laphee tokkoon kadhataaf mataa isaaniitu isaan kennaniiti kan nuti arginu. Sababiin isaa abdii waadaa isaanii galame sana eeggachuudhaaf abdii isaanii galame sana malee baanii milkaa'uu waan hin dandeenyeef isa fudhachuudhaaf kadhataaf laphee isaanii mataa isaanii kennanii akka kutaa kanarraa ilaallutti gara guyyaa 10 kan isaan fuula Waaqayyoo dura turanii Waaqayyoon kadhatan. Egaa obboloota ko gabaabinaan qabxii muraasa dubbadhee kanan dhaabumaadha. Kanaafuu humna hafuura qulqulluudhaan yommuu guutamnu maaltu ta'a? Jireenya keenya keessatti, laphee keenya keessatti, tajaajila keenya keessatti, hafuura keenya keessatti humna hafuura qulqulluudhaan yommuu nuti guutamnu maaltu ta'a? Inni jalqabaa kutaa kana keessaa kan nuti hubachuu dandeenyu dhugaa baatota du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos taana. Dhugaa baatota du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos taana. Akkuma caafame yommuu humna argattanii dhugaa baatota koo taatu jedhee gooftaan afaan isaatiin dubbate. Yommuu humna argattan maal koo taatudha? Dhugaa baatota koo taatu. Akkuma jedhe nutis dhugaa hin baana. Yesuus yommuu du'aa ka'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu du'aa ka'u Qorontos irraa boqonnaa 15 lakkoofsa 4 amma 8 yommuu laaltanii Qorontos irraa boqonnaa 15 lakkoofsa 4 amma 8 yommuu laaltanii gooftaan Yesuus Kiristoos al takkaa Phexrositti mul'ate. Si'a lammaffaa bartoota 12tti mul'ate. Si'a sadaffaa immoo namoota 500 caalanitti akka nuuf mul'ise kutaan sun nutti dubbata. Irran sinii deebi'a. Al takkaa Phexrositti mul'ate.
lammaffaa bartoota 12 mul'ate sadaffaa namoota 500 caalanitti of mul'iseedha. Phexros egaa gooftaa kuni maa inni gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa akka ka'e kan arge gara nama 513 jecha. Du'aa ka'uun Yesuus Kiristoos dhugaadhaayi. Dhugaa ta'uusaa mirkaneessuudhaaf gara nama 513 oliitti raagaadha sagalee Waaqayyoo keessa. Seera biyya keenyaa keessatti fudhatama kan qabu ragaan nama 3dha miti? Eeyyee nama 3dha. Gooftaa Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaatiif ragaan nama 500 oli. Ijaan kan isa arge. Kanaafuu Phexros erga humna hafuura qulqulluudhaan guutamee booddee hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 14 kaaftanii gaafa laaltan waa'ee du'aa ka'uu yommuu inni lallabu argitu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Buloota kumee sirriitti na dhagaa. Phexros kaleessannaa bartuu gooftaa ture. Naa gooftaa wajjiniitiin adeemaa ture. Nama attamii ture ettanii ilaaluu dandeessu. Nama sodaataa akka inni ture, nama jarjaraallee akka inni ture. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa inni dabarfamee harka cubbamootaatti kennamullee nama gooftaa Yesuusiin bartuu gooftaa ta'uusaa gane si'a 3 nama isa gane akka inni ture. Seenaan sagalee Waaqayyoo keessatti nutti dubbata. Garuu hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 14 kaaftanii innaa laaltan immoo Phexros afaansaa saaqqate. Maal jedha? Phexros garuu warra 11 wajjin dhaabatee sagalee isaa ol fudhatee namootatti dubbachuutti ka'e. Isin yaa warra Yihuudotaa warri Yerusaalem jiraattanis hundinuu mee hubadhaa. Dubbiin koos isiniif haa galu. Jarreen kun kan machaan isinitti hin fakkaatiin amma ganama keessaa sa'aatii 3ffaadha. Inni asitti ta'e kun garuu waan Waaqayyo afaan raajicha Yuu'eeliin dubbateedha. Guyyaa gara dhumaatti akkana in ta'a jedha. Waaqayyo foon qabeessa hundumaa irratti hafuura koo nan kenna. Hafuura koo nan kenna. Foon qabeessa hundumaaf hafuura koo nan kenna. Ilmaan keessaniif intaloota keessan. Ilmaan keessaniif intaloonni keessan raajiin dubbatu. Dargaggoonni keessanis mul'ata in argu. Manguddoonni keessanis abjuun abjootu. Eeyyee guyyoota sanatti hojjetoota koo warra dhiiraaf dubartiidhaaf hafuura koo nan kenna. Nan kenna raajii isin dubbatu. Wanta dinqisiisaa ol waaqarra jiru milikiitas gadi lafarra. Milikiitas gadi lafa irraa dhiigaa fi ibidda aara lafa gurraachessu nan agarsiisa. Guyyaan gooftaa inni guddaaniif dinqisiisaan utuu hin dhufin aduun dukkanatti jiinis dhiigatti in gedderamti. Maqaa gooftaa kan waammatu hundinuu in oola jedhe. Kuni lallaba Phexros. Phexros namichi sodaataan kun Phexros namichi gooftaa wajjin ture humnicha utuu hin argatiin sababii isaan isa doorsisaniif warri cubbamoonni na gooftaan dabarfamee kennamu sababii isaan isa doorsisaniif ati isa duukaa turte miti inni kun isaan keessaa tokko inni kun isa fakkaata dubbannaan isaa isa fakkaata jedhaninnaa isaan dubbatanii innumti Yesuusin gane kuni anoo isan beeku inni jedhe kuni gaafa humnichaan tuqamu gaafa abiddichaan tuqamu gaafa sagalichaan tuqamu gaafa hafuurichaan tuqamu jamaa keessaa ka'ee dhaabbatee meena dhaggeeffadha. Ani sinittin dubbadha. Yesuusin inni sin fanniftani inni sin ajjeeftani. Aboo du'aa jalatti gooftummaa du'aa jalatti qabame waan afuu waan hin dandeenyeef inni maal ta'eera du'a keessaa ka'eera. Nummoo dhuga baatota isaati. Haleluuyaa. 22 laalaa. Boqonnaa 2 lakkoofsa 22. Isin yaa warra Israa'el dubbii kana dhaggeeffadha. Waaqayyo harka Yesuus nama Naaziretti kanaan hojii aangoo isa dinqiidhaaf milikiita garaa kan isin beektan isin gidduutti hojjechuu isaatiin fudhatamaa isa godhe. Namni kuni akka Waaqayyo dur murtoo godhetti akka yaada isaatti dabarfamee kenname isin immoo harka warra seera Waaqayyo hin eegneetti mukarratti isa fanniftanii isa ajjeeftani. Waaqayyo garuu hidhaa du'aatti hiike. Inni harka du'aa jalatti qabamee turuu waan hin dandeenyeef du'aa isa kaase. Haleluuyaa. Du'aa isa kaase. 32 immoo darbaati ilaala. Yesuus kana Waaqayyo du'aa kaaseera. Nus hundumti keenya isa kanaaf dhugaa baatuudha. Jedhe. Inni gara mirga Waaqayyo abbaatti ol fudhatame. Hafuura qulqulluu isa abdachiifamee ture abbaa biraa fuudhee erge. Kan isin amma argitanii fi dhageessan kun isadha. Hafuura qulqulluu inni du'aa ka'ee gara abbaa isaatti erga ol ba'ee booda
Hafuura qulqulluu abbaa isaa biraa fuudhee nuuf erge. Inni isin argaa jirtan, inni isin ilaalaa jirta kun, inni isin nuun waammachoofne isinitti fakkaate kun inni maalidha? Humna hafuura qulqulluu isatti nurra bu'e. Kanaaf inni du'a keessaa ka'eera. Nummoo dhuga baatu du'aa ka'uu isaati. Nummoo dhuga baatu du'aa ka'uu Kiristoosii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf obboloota ko sagalee kana dhagaa kan jirtan humnichi hafuura qulqulluu yommuu nurra bu'u nuti dhuga baatota du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos ta'an. Yesuus Kiristoosin isa du'aa ka'ee lallabuutti ijaan laafnu. Yesuus Kiristoosin isa du'aa ka'ee dhugaa ba'uutti ijaan laafnu. In sodaannu, hin qaanofnu, hin yellaanu. Waaw! Isa lammaffaa ilaallu. Lammaffaa irratti yommuu humna hafuura qulqulluu kana argannu wanti ta'u naafummaa irraa hiikamna. Yookaan immoo namoota jireenya naafummaa jiraatan naafummaa irraa hiikna. Hojii ergamoota boqonnaa 3:1 kaaftanii gaafa ilaaltan Phexrosii fi dhiifama Phexrosii fi Yohaannis gara waaree booddeetti gara mana kadhataatti utuu isaan adeemanii argitu. Yommuu kana namichi naafti tokko immoo balbala mana qulqullummaa dura taa'ee kan kadhatu yeroo hundumaa iji isaa harka namaa kan eeggatu, harka namaa kan ilaalu, naafummaadhaan kan joonja'e bara dheeraa balbala duratti kan rakkate harka namaadhaan kan jiraatu tokko immoo argitu. Kanaaf Phexros immoo Phexros duraanii miti, Phexros geeddaramedha, Phexros lammeeffaa dhalatedha, Phexros abiddaan tuqamedha. Abiddaan tuqamuun siif haa ta'u sagalee kana dhagaa kan jirtu. Abiddaan tuqamuun siif haa ta'u abidda waaqarraatiin, humna waaqarraatiin. Haleluuyaa. Kanaaf inni ennaa isaan argu harka isaatti bal'isee ija keessa isaan ilaalee maallaqa isaan irraa fudhachuu barbaade waan isaan waa kennaniif se'ee jedha. Phexros garuu akka jedhe nuti warqii hin qabnu, nuti meetii hin qabnu. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin ka'aa deemi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nama Naazreetiin ka'ii adeemi jedhee harka isaa qabee isa kaasee jedha. Yommus inni immoo lafaa ka'ee utaalee quruphisaa Waaqayyoof galata galchee jedha. Humni hafuura qulqulluu naafummaa keessaa namoota kaasa. Humni hafuura qulqulluu harka namaa ilaaluu keessaa namoota baasa. Humni hafuura qulqulluu naafummaa jireenyaa, naafummaa hafuuraa, naafummaa foonii keessaa namoota kaasa. Harka maraan maratanii taa'uu, hidhamanii taa'uu, takaalamanii taa'uu keessaa namoota baasa. Haleluuyaa. Kanaaf hojii ergamootaa kana boqonnaa 3:15-16 ennaa laaltanii namoonni baay'ee waa'ee namicha ka'ee quruphisee utaale kanaaf gaaffii keessa galani. Gaaffii keessa galani maaltu ta'e attamitti ta'eedhani wallaansoo qabani maa inni dubbiin kun attamidhaa jedhani. Phexros amma isaanitti dubbate isa namoota gara jireenyaatti geessu ajjeeftani. Waaqayyo immoo du'aa isa kaase. Kanaafis immoo nuyi maayidha jedhe dhuga baatuudha. Boqonnaa 3:15-16 ilaala. Isa namoota gara jireenyaatti geessu ajjeeftani. Waaqayyo immoo du'aa isa kaase. Kanaafis nuyi maalidha dhuga baatotadha jedha. Jedhee deemee maal jedha? Humna maqaa Yesuustuu maqaa isaatti amanuutu namicha isin argitan kanaafi jabina kenne. Namicha naafa ture kana, namicha ija namaa laalaa ture, namicha harka namaa eeggachaa ture kana, namicha harka namaa eeggachaa ture kana, nama humna hin qabne kana, nama lafaa ka'uu hin dandeenye kana, nama ofii isaatii homaa godhachuu hin dandeenye, nama harka namaatti gale kana kan lafaa kaase. Humna maqaa Yesuusiif maqaa isaatti amanuu qofa malee gara biraan hin jiru. Isatti jabina kennee beeku. Kanaaf wallaansoon itti fufe, mariin isaanii itti fufe, warri Yihuudoota irratti kaan, warri seeraa barsiisonni, seeraa fariisonni, saduuqonni irratti kaan kun attamumatti ta'e biyya keenya keessatti maaltu ta'e dhanennaa isaa wallaansoo qabani. Boqonnaa 4:8-12 naa laaltan Phexros ammas irra deebi'ee dubbate. Namichi amma fayyaa ta'ee isin bira dhaabate kuni maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin akka fayye isin hundumti keessan beekaa. Maqaa eenyuun? Maqaa Yesuus nama Naazreetiin akka fayye beeka. Maqaa namaatiin miti, horiidhaan miti, maallaqaan miti, qabeenyaan miti, maqaa Yesuusiin fayye. Fayyinni kun kan inni darbe Phexros humna hafuura qulqulluutiin erga inni guutamee, erga inni geeddaramee hojii jalqabee booddeedha.
arrayyuu naafummaa keessaa kan nama baasu humna hafuura qulqulluuti. Haleluuyaa. Sasadeeffaa dubbadheen dhaaba. Humna hafuura qulqulluu kana yommuu argannu kan yommuu ittiin guutamnu maaltu ta'a? Humna dinqii Waaqayyoo isa Yesuus Kiristoos waliin hojjechaa turetu darbeen wajjin hojjeta. Humni dinqii gochuu Waaqayyoo baraan hin daangeffamu. Humni dinqii gochuu Waaqayyoo fageenya lafaatiin hin daangeffamu. Humni dinqii gochuu Waaqayyoo situationii jireenya keenyaatiin yookaan haala jireenya keenya positionii nuti irra jirruun jiyoogiraafii nuti irra jirruun humni fayyisuu Waaqayyoo hin daangeffamu. Humni dinqii gochuu Waaqayyoo hin daangeffamu. Galanni Waaqayyoo baatu. Kanaaf humni dinqii gochuu Waaqayyoo hafuuricha naan irra jiru humni dinqii gochuu Waaqayyoo nu wajjin hojjeta. Lafa kamittiyyuu nu wajjin hojjeta. Haalli san daangessu. Gaarri san daangessu, dukkanni san daangessu, roobni san daangessu, caamni san daangessu, rakkinni san daangessu, transportationii san daangessu, jiyoogiraafiin san daangessu, galaanni san daangessu, wanti isa daangessu tokkoyyuu jiru darbeen wajjin hojjeta. Yoo maal goone humnichaan yoo guutame. Humnichi yommuu wajjin hojjetu wangeela mootummaa Waaqayyoo humnaan lallabuu dandeenya. Humnichi yommuu wajjin hojjetu dhukkubaaf dhibeerraa namoota fayyisuu dandeenya. Humnichi yommuu wajjin hojjetu seexanoota namoota keessaa baasuu dandeenya. Kophaa keenya garuu homaa gochuu hin dandeenyu. Kanaaf obboloota ko har'as ani ati obboleessa ko obboleettii ko sagalee kana dhagaa kan jirtu lallaba kana dhaggeeffachaa kan jirtu biyya keessas jiraadhu biyya bakkees jiraadhu nama baay'ee barattees ta'e nama muraasa barattees ta'e sooressas ta'e qabaadhus dhabis rakkoon qabu isa miti wanta guddaa tokkoon sitti kan Waaqayyo laphee koorra kaa'e ergaan sii qaba. Har'as humna hafuura qulqulluu nu barbaachisa. Har'as humna hafuura qulqulluu si barbaachisa. Haalati keessa jirtu kana keessatti humna si barbaachisa. Yeroo ati keessa jirtu kana keessatti humna si barbaachisa. Namni dadhabeera, namni humna dhabeera, namni mucucaateera, namni Yesuusin dhugaa bahuu dadhabeera. Namni du'a isa du'aa ka'e Yesuusin lallabuu dadhabeera, dhugaa bahuu dadhabeera. Namni qabeenya lallabuutti deebi'eera, namni dinagdee lallabuutti deebi'eera, namni qullaa lallabuutti deebi'eera, namni salphina lallabuutti deebi'eera, namni Yesuusin lallabuu dhiiseera. Humnicha toon argatiin hin danda'amu. Arrayyuu humnichi nu barbaachisa. Sababiinsaa biyyi lafaa rakkina adda addaatiin guuttee namoota mormatti hudhaa jirti. Namoonni baay'een sardamaa muddamaa ciniinsi mataa jiru. Rakkinni isaa baay'ate, rakkinni siyaasaa baay'ate, wal ajjeesuun wal waraanuun wal irratti ka'uun baay'ate, qeerraa qabeenya ofirraa buqqa'uun baay'ate, qaala'insi jireenyaa baay'ate, hojii dhabdummaan baay'ate, 466 biyya adda addaatti faca'ee biyya fudhatee baay'ate, gabra sodomummaan baay'ate, barumsi sobaa baay'ate, biyya keenya, saba keenya, dargaggoota keenya baay'ee hudhee qabeera. Dinagdeen teknooloojiin ammayyaan wantoonni baay'een keessa ba'uudhaan baay'ate humna nama harkaa fuudheera. Mee ilaala, mee na dhaga'a sirriitti, mee na dhaga'a. Namni humna hin qabu. Hojii kam hojjechuuf humna qaba. Barachuu danda'a namni barachaa jira. Dorgomaa ta'uu danda'a namni dorgomaa ta'aa jira. Waa tokkoon isinitti hima hojjechaa jira biyya keessatti biyya bakkeetti. Garuu namni kadhachuuf humna hin qabu. Kadhachuuf humna hin qabu. Kadhachuuf humna hin qabu. Fuula Waaqayyoo dura turuudhaaf humna hin qabu. Kanaaf biyya keessa warri jirtan ilaalaa. Naannoo keessan jira ta'e hin jiru ta'e hin beeku. Garuu akka naannoo jiruutti namni jooraa ta'eera. Waldaarraa waldaatti kan jooru fuula Waaqayyoo dura ofii isaatii jilbeeffachuu kan hin dandeenye, kadhachuu kan hin dandeenye, ofii isaatii hafuura qulqulluun guutamuu kan hin dandeenye, seexana ifatee baasuu kan hin dandeenye. Seexana baasuun akka waan professionaala ta'ee addatti nama addaaf kennamu fakkaateera. Nagar argina akka sagalee Waaqayyoo jedhutti nama hundumaaf kan kenname. Yesuusitti kan amanu maqaa Yesuusitti kan amanu hundumtu maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa du'ee du'aa ka'ee seexana ifatee baasuu danda'a. Kan kennaa amanaa hundumaati. Garuu namni jooreedha. Namni baay'een jooreera. Jilbi namaa dadhabeera. Mudhukeera nam. Laafeera nam. Humna dhabeera nam. Buleessa kuna dhaga'aa jirta. Buleettii kuna dhaga'aa jirta. Hin jooriin. Hin adeemiin. Fuula Waaqayyoo dura jilbeeffadhu. Yommuu jilbeeffattu bilbila kee cufi. Yommuu jilbeeffattu laaptooppii kee cufi. Feesbuukii kee cufi. Iimoo kee cufi. Wantoota of biraa qabdu. Wantoota teknooloojii ammayyaatiin dhufanii sitti dubbatan na dhaggeeffadhu siin jedhan ofirraa cufi. Isaaniin of godhi achi ofirraa fageessi. Yesuusin dhaggeeffadhu. Fuula Waaqayyoo dura turi.
sagadi yeroo fudhu afura qulqulluu barbaad rakkina keessa jirtata tarii gidiraa keessa jirtata tarii dhukkuba keessa jirtata tarii isa keessa kan si baasu maallaqa miti har'a sittanima gidiraa keessa kan si baasu hafuura waaqayyooti naafummaa keessa kan si baasu hafuura waaqayyooti muddama keessa kan si baasu hafuura waaqayyooti wallaansoo jireenyaa keessa kan si baasu hafuura waaqayyooti hoolaa baabaa boodaa rabaadiyaa kan si baasu hafuura waaqayyooti si barbaachisa obboloota koo rakkinni baay'ateera lolaadhaan biyyi badaa jira kirkira lafaatiin biyyi badaa jira qaala'insa jireenyaatiin biyyi badaa jira waraanaan biyyi badaa jira wantoota adda addaatiin biyyi barbadaa jira namni wal ajjeesaa jira garaa walii laafaa jiru kana keessa jabaattee dhaabachuudhaaf kana keessa darbuudhaaf humna hafuura qulqulluu malee humna kee hin dandeessu jabina kee hin dandeessu kanaaf isa kana keessa ba'uudhaaf namni qabeenyaan humnaan beekumsaan fira baay'ee qabaachuudhaan sadarkaa barnoota olaanaa qabaachuudhaan digiriidhaan maastersiidhaan PhDdhaan qarshiidhaan mo'uu gonkumaa hin danda'u Zakariyaas boqonnaaf lakkoofsa jaannaa laaltan yaa Zarubaabel humnaan miti aangoodhaanis miti jabinaan miti hafuura kootiin malee dhagaa jirta obboleessa koo dhagaa jirta obboleettii koo humnaan miti qabeenyaan miti qabeenyaan miti humnaan miti jabinaan miti hafuura waaqayyoon malee mo'uu hin dandeessu hafuura waaqayyoon malee injifachuu hin dandeessu hafuura waaqayyoon malee irra ooluu hin dandeessu hafuurri waaqayyoo siifaa dhufu hafuurri waaqayyoo siifaa dhufu hafuurri qulqulluun siifaa dhufu inni rakkina keessaa nama baasu isa ni waraansa keessaa nama baasu isa ni dhaarraa nama hiikuu isa ni dadhabbiitti nama jabeessu isa hoolaa baadhaa boodaa baadiyaa kanaaf namni baay'een dadhabee jilbi namaa laafee mudhukee namni fuula waaqayyoo dura turu gurra isaa waaqayyoof laachuu kadhachuu jilbeeffachuu dadhabeera ati tarii attam obboleessa ko waaqayyo si haa eebbisu ati tarii jabaattee kadhachaa jirta ta'a obboleettii ko ati attam waaqayyo si haa eebbisu tarii jabaattee kadhachaa jirta ta'a obboleettii ko ati immoo dadhabdeetta ta'a laafteetta ta'a jilbeeffachuu dadhabdeetta ta'a yommuu ati jilbeeffattu wantoonni baay'een gara kee dhufu ta'a gara yaada kee gara qalbii kee dhufu ta'a na dhaggeeffadhu siin jedhu ta'a na dhaggeeffadhu siin jedhu ta'a sitti bilbila mataa meesejii sii xaafa mataa teelegiraamii irra sii dhufa ta'a yuutuubii kee irratti wantoota baay'eeti gara kee dhufa yaada namaa kanatu yaa firoota koo Yesuus ilmi waaqayyoo qalbii keenya yaada keenya barbaada hafuuraan nu tuquu barbaada humna sii kennuu barbaada sabara keessa si dabarsu sarakkina keessa si dabarsu rakkinati maallaqaan keessa hin darbine keessa kan si dabarsu hafuura waaqayyooti rakkina firri kee keessa hin dabarsine keessa kan si dabarsu hafuura waaqayyooti rakkina obboleessi kee obboleettiin kee haati kee abbaan kee keessa sin dabarsine keessa kan si dabarsu hafuura waaqayyooti ani har'a isan sii kadhadha amantiidhaan fuula waaqayyo dura jirta yennaa ta'e amantiidhaan dhaggeeffachaa jirta lallaba kana kadhata kana yennaa ta'e bakka jirtu jiraatte amantiidhaan na wajjin dubbachaa jirta yennaa ta'e amantiidhaan naa ta'e siifan kadhadha akkas jedhe garbichi waaqayyoo humnaan miti jabinaan miti aangoodhaanis miti hafuura kootiin malee haleluuyaa mee kadhanna mee yaada keessan qalbii keessan hundumaa sassaabbadha kadhannaa waaqayyooni galanni kan kee haa ta'u waaqa irratti galata kee lafa irratti galata kee bara baraan galata kee ilma waaqayyo bara kana keessa akka nuti jiraannu carraa nuu laatte bara kana keessa akka nuti hojjennu carraa nuu laatte bara kana keessa akka nuti tajaajillu carraa nuu laatte akka jiraannu carraa nuu laatte akka hojjennu carraa nuu laatte akka barannu akka barsiifnu carraa nuu laatte deenuu laatte galata kee maqaan kee bara baraan haa eebbifamu bara ammaa kana keessa jiraachaa bara ammaa kana keessa jiraannee siif akka jiraannu bara ammaa kana keessa jiraannee siif akka hojjennu bara ammaa kana keessa jiraannee akka si tajaajillu bara ammaa kana keessa jiraannee mana kee keessa akka dhaabannu adaraa yaa waaqayyo ayyaana nuu kenni buloota koo karaa adda addaa gargaarte ammarraatti isaanii eegde jireenya isaanii mana isaanii bultoo isaanii eegde foon isaanii hafuura isaanii eegde isaanii wajjin dhaabatte arras yaa waaqayyo jikee gara keenya akka ilaalu harki kee akka nu qaqqabu sin kadhadha bara namni humna dhabe bara namni kadhachuu dadhabe bara namni siin Yesuusin dhugaa ba'uu dadhabe bara namni waa'ee du'aa ka'uu dubbachuu dadhabe bara namni waa'ee Yesuus dubbachuun qaaniitti ta'e salphinatti ta'e bara namni wantoota adda addaa hojjechuudhaaf miidiyaatti ba'uudhaaf qaana'uu dadhabetti bara namni caatii qaamaa sigaaraa xuuxaa qullaasaa agarsiisaa miidiyaatti ba'uu qaana'uu dadhabetti nuyi garuu Yesuus Kiristoos isa du'aa ka'e Yesuus Kiristoos isa du'aa ka'e Yesuus Kiristoos isa du'aa ka'e isa cubbuu namootarraa fuudhe sabaa namootarraa fuudhe waa'ee isa du'aa ka'e dubbachuu namni saalfate afaan namaa qadaadame afaan namaa cuuqqaalame callise namni yaa waaqayyo kanaaf salphina kana keessa akka baatu hidhaa kana keessa akka baatu aniif obbolooti koo jajaminaa waa'ee kee dubbachuu akka dandeenyu umrichaan tuqamoo akka dandeenyu abiddichaan tuqamoo akka dandeenyu afuura keen tuqamoo akka dandeenyu maqaa Yesuus Kiristoos ilma keen ayyaana nu baay'isi maqaa Yesuus Kiristoos ilma keen ayyaana nu baay'isi
Boleessa kanaaf ayyaana baay'isi. Boleetti kanaaf ayyaana baay'isi. Sagalee isaa ergee isaan fayyisedha. Dubbiin kee boolla du'aa keessaa immoo isaan baase jedhamee caafamee jira. Sagaleen kee boolla du'aa keessaa nama baasa. Garbicha kee Hisqeeliin akka jette lafeen kun lubbuu godhachuu danda'a, hafuura godhachuu danda'a, jiraachuu danda'a jettee isa gaafatte inni san hin beekon naanneedhe. Meetti raajii dubbadhu yaa lafee gogaanana, yaa lafee gogaanana siinan jedha, yaa lafee gogaanana jedhiitii itti dubbadhu naan inni sitti dubbate. Yaa qilleensa golee arfanii kottu lafeewwan dhuma akkanatti warra harcaan kanatti qilleensa hidheen naan itti dubbate. Qilleensi golee arfanitti qilleensa warri dhuman lafaa kaani. Isa goge kan lafaa kaasu hafuura keetti, isa wal gadhiise kan walitti deebisu hafuura keetti, isa harcee kan walitti deebisu hafuura keetti, isa dadhabee kan jabeessu hafuura keetti, isa qubee kubaatii keessaa kan kaasu hafuura keetti. Buleessa dadhabee kan jabeessu, buleetti dadhabdee kan jabeessu. Warra kadhachuu dadhabani, warra fuula kee dura jilbeeffachuu dadhabani, warra soomuu dadhabani, warra miila kee jala jilbeeffachuu dadhabani, warra halkan hirriba keessaa ka'anii kadhachuu dadhabani. Yaa Waaqayyo humna kan laata hafuura keeti. Afurichaan malee humnaan hin danda'amu. Afurichaan malee jabinaan hin danda'amu. Afurichaan malee aangoodhaan hin danda'amu. Afurri keessaaniif haa dhufu. Afurri keessaaniif haa dhufu. Afurri keessaaniif haa dhufu. Afurri keessaan oolaa baadhaa boodhaa dhaadhaa baaduu dhaadhaa boodhaa didee labo. Afurri keessaaniif haa dhufu. Boleessa kanaaf afurri kee haa dhufu. Boleetti kanaaf afurri kee haa dhufu. Afurri kee haa dhufu. Bara namni keessa jiraachuu dadhabe. Bara namni keessa darbuu dadhabe. Bara namni ba'ee galuu dadhabe keessa kan nama baasu, kan nama galchu, humna kan namaa ta'u, jabina kan namaa ta'u, ayyaana kan namaa kennu, surraa kan namaa kennu hafuura kee. Hafuurri kee simboo namatti godha. Hafuurri kee nama geeddara. Hafuurri kee nama haaressa. Hafuurri kee humna namaa kenna. Hafuurri kee gara isaanii haa dhufu. Hafuurri kee gara isaanii haa dhufu. Hafuurri kee nama jijjiira. Haala namaa jijjiiruu caalaa hafuurri kee nama jijjiira. Jireenya namaa jijjiira. Keessa namaa jijjiira. Yaada namaa jijjiira. Laphee namaa jijjiira. Ilaalcha namaa, hiika namaa jijjiira. Yaa Waaqayyo hafuurri kee gara keenyaa dhufu. Buleettii qofaa dhufu hafuurri kee. Buleessa qofaa dhufu hafuurri kee. Namicha naafa balbala dura taa'u sana, namicha naafa harka namaa eeggatu sana harka namaa keessaa kan baase hafuura keeti. Dadhabbii keessaa kan baase hafuura keeti. Sodaa keessaa kan baase hafuura keeti. Yaa Waaqayyo waan baay'eedhaan kan naafatani. Yaa Waaqayyo waan baay'eedhaan kan naafatani, kan rakkatan. Arrammoo yaa Waaqayyo qabeenyaan kan naafatan, dinagdeedhaan kan naafatan, gaa'elli isaanii kan naafate, sammuun isaanii kan naafate, harka namaa eeggachaa kan jiran hafuura kee naa tuqaman, abidda kee naa tuqaman, naafummaa keessaa kan nama kaasu, naafummaa foonii, naafummaa hafuuraa, naafummaa dinagdee, naafummaa jireenyaa keessaa kan nama baasu hafuura keeti. Hafuurri kee isaaniif haa dhufu, humni kee isaaniif haa dhufu, buleessa kanaaf haa dhufu, buleetti kanaaf haa dhufu, sagalee kana dhagaa kan jiraniif haa dhufu, biyya keessa biyya bakkee kan jiraniif hafuurri kee haa dhufu, hafuurri kee haa dhufu, hafuurri kee haa dhufu. Waraansa biyya lafaa kan nama moosisu, seexana kan nama moosisu, biyya lafaa kan nama moosisu. Hafuura keeti hafuurri kee haa dhufu. Hafuurichi yommuu dhufu humna argattu Yerusaalemitti, Yihuudaatti, Samaariyaa hundumaatti dhuga baatu koo taatu jedhamee caafamee jira. Hafuurichi haa dhufu. Hafuurichi haa dhufu. Hafuurichi haa dhufu. Arra hafuurichi yoo dhufe humni dinqii inni Yesuus wajjin hojjechaa turen wajjin hojjeta. Hidhaa kan qaban yoo jiraatan, dhukkuba kan qaban yoo jiraatan, ba'aan kan isaan irra jiru, waraansi kan isaan irra jiru, rakkinni kan isaan irra jiru, gidiraan kan isaan irra jiru, abjuudhaan kan rakkatan, hidhaa diinaatiin kan rakkatan haa hiikaman, haa hiikaman, haa hiikaman. Humna kee galaan hin daangessu, harka kee galaan hin daangessu, quba kee galaan hin daangessu, fageenyi lafaan daangessu haa hiikaman. Haa hiikamtu obboleettiin kun, haa hiikama obboleessi kun, haa hiikaman. Hiikamaa maqaa Yesuusiin. Hiikama maqaa Yesuusiin. Rakkinarraa hiikama, waraansaarraa hiikama, hidhaarraa hiikama, hiikama maqaa Yesuusiin. Hiikame maqaa Yesuusiin. Humna dinqii Waaqayyo, humna fayyisuu Waaqayyo galaan hin daangessu, gaarri hin daangessu, fageenyi lafaan daangessu, hidhaa kee hiikeera, satitti boosu, satitti rakkattu, dhimma kee furmaata dhabe, ajandaa kee furmaata dhabe, gaaffii kee furmaata dhabe, miindaa kee furmaata dhabe, gaaffii kee furmaata dhabe, jireenya kee furmaata dhabe, maatii kee furmaata dhabe, rakkina sitti baay'ate, gidiraa sitti baay'ate sirraa kaaseera. Maqaa Yesuusiin wanjoo kee kaaseera. Maqaa Yesuusiin qambarii sirra jiru sirraa cabseera. Hidhaa sirra jiru sirraa hiikeera. Darbannaa sirratti darbatame sirraa kaaseera. Wanjoo sirratti jige sirraa kaaseera. Muka sirratti jige sirraa mureera. Hangoo du'aa si adamsu, hangoo dhukkubaa si adamsu, hangoo bofaa si adamsu, hangoo marrataa si adamsu, humna seexanaa si adamsu sirraa rukuteera. Rukuteera maqaa Yesuusiin. 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 Sammuun kee haa hiikamu, harki kee haa hiikamu, miilli kee haa hiikamu, dinagdeen kee haa hiikamu, jireenyi kee haa hiikamu, humni siibaa kennamu, humni kadhachuu, humni faarfachuu, humni lallabu, humni Yesuusin dhugaa ba'u, humni waa'ee Yesuus dubbachuu, humni jireenya Yesuusin dhugaa ba'u, humni dubbiidhaan Yesuusin dhugaa ba'u. Bara namni waan baay'ee dhugaa ba'uudhaaf qaana'uu dhiise, bara namni waan baay'ee masakkaruudhaaf qaana'uu dhiise kana keessatti waa'ee Yesuus, waa'ee isa du'aa ka'ee, waa'ee isicha waaqarraa gadi dhufee, waa'ee isa gara abbaatti ol ba'ee, waa'ee isa arrayyuun wajjin jiru, waa'ee Yesuus dhugaa ba'uu akka dandeessu, dubbachuu akka dandeessu, nuffa malee, sodaa malee, qaanii malee, yelloo malee, salphina malee utuu lafa
ilaalin ija jabaattee dubbachuu akka dandeenyu lallaboo akka dandeessu haala mijataa kamiyyuu fayyadamtee dubbachuu akka dandeessu ayyaanni siif baay'atu ayyaanni siif baay'atu ayyaanni siif baay'atu hidhaan kee hiikamu gaaffiin kee adeebi'u balballi sitti cufame siif banamu. balballi sitti cufame siif banam haalonni wal si jalaa caalani kan si boosisan haalonni si rakkisan haalonni wallaansoo sitti ta'an hundumtu toora siifaa qabatan dhugaa ba'umsa fidi jijjiirama jireenyaa jijjiirama dinagdee jijjiirama afuuraa jijjiirama foonii ofirratti argi harki eebba waaqayyo mana keerraa buufatu jireenya keerraa buufatu akkaawuntii keerraa buufatu duumessi eebba waaqayyo sirraa buufatu qumni waaqayyo si wajjin haa ta'u waaqayyo isa dhageenye nuuf haa eebbisu waaqayyo hunduma keessan isin haa eebbisu eebbifa ulfaadha isa dhageenyetti akka nuti jiraannu waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaanaa baay'isu anaaf ayyaanaa baay'isu buleessa koo siif ayyaanaa baay'isu buleetti koo siif ayyaanaa baay'isu waaqayyo sunaa eebbisu eebbifamaa ulfaadha isa dhageenyeen jiraachuu akka dandeenyu waaqayyo nu haa gargaaru waaqayyo sunaa eebbisu